Finfinneen geejjiba magariisaa babal'istuun sagaleen konkolaataawwan illee akka nama hin jeeqne taasisaa jirti. Itoophiyaan bara 2030tti konkolaataawwan elektiriikaa 500,000 ta'an qabaachuuf galmi qabattee hojjetaa jirtu gamanumaan milkiin eegalamuu isaa gabaasni DW suur sagaleen Finfinneetti argamuun qopheesse ni agarsiisa. Haaluma kanaan Finfinneen geejjiba magariisaan boqonnaa haaraatti imala mijataan egereetti tarkaanfataa jiraachuu gabaasni kun addeesseera. Gabaasni DW miidiyaan beekamaa biyya Jarmanii konkolaataawwan elektiriikaa magaalaa Finfinnee keessa daandiiwwan bal'ina qaban koriidarii midhaaginaa fi magaalaa hawwattummaa hunda ofitti waamaa jirtu keessa yeroo imaltoota isaanii qabatanii asiif achi deddeebi'an sirritti mul'isa. Atoobusroonni elektiriikaa 100 ol ta'an jiraattotaa fi keessummoota magaalaa Finfinnee daawwachuuf dhufan deddeebisan kan midhaagina Finfinnee sirritti ilaaluuf haala mijeessan fakkaatu. Konkolaachistoonni awutoobisii elektiriikaa Shaashee Asmaraa konkolaataawwan elektiriikaa kunneen kan bobba'anii hojjetan irraa adda ta'u jechuun sagalee isaanii kan jiraattotaa fi imaltoota hin jeeqne ta'uu DW'tti himteetti. Itoophiyaan bara darbe maddaanniisaa elektiriikaa Afrikaa irraa guddinaan kan jalqabaa ta'e hidha haaromsaa guddichaa Itoophiyaa humna meegaawaatii 5,150 maddisiisuu fi oomisha anniisaa dachaan dabalu akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2025tti hojiitti galchuu kan eeru. Gabaasni DW biyyattiin humna elektiriikaa parsantii 97 ta'u maddaanniisaa qulqulluu irraa argamsiisaa jiraachuu ibseera. Kunis damee geejjiba magariisaa Itoophiyaan hojiitti hiikaa jirtuuf galtee gaarii ta'uu ibseera. Naannoo irratti qorannoo kan taasisan injiinar Miratuu Daanaatoo Itoophiyaan konkolaataawwan elektiriikaa fayyadamuun jijjiirama qilleensaa sadarkaa addunyaatti yaaddoo olaanaa ta'e qolachuuf sochiin eegalte milkaa'inaa argamsiisaa jiraachuu gabaasa kana irratti dubbataniiru. Finfinneetti konkolaataawwan elektiriikaa waggaa darbe tajaajila kennuu eegalan guyyatti imaltoota 90,000 tajaajila kennaa jiran kunneen qilleensa kan hin faalle yoo ta'an mallattoo tasgabbii magaalaa Afrikaa guddittii saffisaan guddachaa jirtu ta'uu gabaasni DW kun ibseera. Jiraattonni magaalattii konkolaataawwan kanneen itti fayyadaman mijaa'ina isaanii caalaa kan sagaleen isaanii nama hin jeeqnee fi naannoo hin faalle ta'uu irra darbee agarsiistuu guddina Itoophiyaa ta'uu ibsaniiru. Itoophiyaan waggaatti sharafa alaa yuuroo biiliyoona 4 ta'u bittaa boba'aaf kan baastu ta'uu gabaasni yaadachiisu kun Itoophiyaan dursitee sababa waraanaa giddu galeessaa keessatti deemaa jiru rakkoo dhufu dursitee waan hubatti haala fakkaatuun akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2024tti gara filmaata geejjiba magariisaatti kan fuulleeffatte ta'uu hubachiisa. Baay'inni konkolaataawwan elektiriikaa yeroo ammaa biyyattii keessa jirus gara 120 ga'uu kaasuun konkolaachistoonni elektiriikaas baasii isaanii qusachuuf isaan gargaaruu ibsuun buufataaleen chaarjessaa Finfinnee keessatti sa'aatii 24 hojjetan gara magaalota birootti akka babal'atu yaada qaban qoodaniiru. Finfinneetti baasiiwwan giddu galeessaa fi xixiqqaan gara elektiriikaatti jijjiiruun tajaajila si'ataa saffisaa fi faalama qilleensaa irraa bilisa ta'e kennuuf sochiiwwan eegalame daraan cimee itti fufuu DW gabaasa suur sagaleen qindeesseen hordoftoota isaa biraan ga'eera.